Hammister Combine irraa akkamitti coinii miiliyoona tokko guyyaa guyyaadhaan akkaataa itti argachuu danda'an isinitti hima. Kan guyyaa har'aa isinitti immoo Juulaay yookaan ji'a torbaffaa guyyaa 15ti. Juulaay 15 coinii miiliyoona tokko akkamitti akka argatan foormulaa isaa isinitti argisiisa. Qubeen guyyaa har'aatiif filatamte jecha maarkil yookaan MERKLE dha. Kanaafuu akkamitti akka barreessuu danda'an illee isinitti agarsiisa. Coinii miiliyoona tokko argachuudhaaf daily cheaper jettu tana cuqaasuu qabdanii. Bakka daily cheaper jettu tana eega cuqaastanii kunoo coinii miiliyoona tokko bakka kanatti mul'atti. Isii tana on godhuudhaaf yookaan fudhachuudhaaf akkamitti akka barreessuu dandeettan. Eega daily cheaper tana yeroo lama tuqxanii immoo qubeen M dha tajalqaba barrooftu. Qubee M immoo Hammister Combine sarara lamaan bakka buusee jira. Sarara lamaa qubee sarara lamaa barreessuudhaaf yookaan qubee sararaa barreessuudhaaf yeroo lama M barreessuudhaaf bakka kana caanni gadi sirriitti wal faana godhuu qabdanii. M'n barrooftee jirti jechuudha. Qubeen itti aanu immoo i'dha. I'in immoo akkamitti akka barraa'uu dandeettu tuqaa tokko qofaan bakka buuti jechuudha. Tuqaa akkanatti gacaanni gootan suuta caanni gootan jechuudha. Guutuu tuqaa taatu yoggummoo qubee sararaa taatu sirriitti caanni itti gootanii kunoo sararri kan isin gubbaa kanarratti argitan jechuudha. Qubeen itti aanu immoo R'dha. R'n immoo tuqaa sararaa fi tuqaan bakka buuti. Tuqaa sarara tuqaa gootaa jechuudha. Barrooftee jirti jechuudha. MR taatee jirti jechuudha. Keen immoo sarara tuqaa sararaan bakka buuti. Sarara akkamitti akka barraa'uu danda'u isinitti himee jirra. Caanni gootanii tuqaan immoo suuta caanni gootan jechuudha. Keen barrooftee jirti jechuudha. Katti aanu immoo L'dha. L'in immoo akkamitti barroofti? Tuqaa sararaa fi tuqaa lama taati jechuudha. Tuqaa sararaa fi tuqaa taati jechuudha. Wal faana jabaattanii tuquu qabdan jechuudha. Katti aanummaa I'dha. I'in immoo akkamitti barroofti seetanii? I'in qubee takka qofaan barroofti isinii jedhee isinitti himee jira. Qubee sana akkasi barroofti. Kunoo I'in barraa'ee jira. Amma kunoo fudhadhee jira jechuudha. Coinii miiliyoona tokko take price naan jedha. Fudhadhee jira jechuudha. Congratulation. Akkasitti hojjettan guyyaa guyyaadhaan kunoo raayitii godhee jira. Miiliyoona tokko guyyaa guyyaadhaan karaa Hammister Combine kanarraa argachuu dandeettan jechuudha. Kana qofaa miti akkanatti yoo daladdan mallaqallee yeroo muraasa booda akkaataa itti argachuu dandeettan yookaan coinii isin asirra walii qabdan gara mallaqa akkamitti akka jijjiiruu danda'an kama waliin arginu taana isinii karaa san isinii gadhiisa jedhaa jira. Warri telegiraamidha yookaan Hammister Combine kun jechuudha. Jabaadhaatii coinii keessa walii qaba mallaqa guddaa argachuu dandeettanii yookaan rabbiin homa miiliyoona waan sababee nama godhuun beekanii. Saniifuu waan jiru hundaa sooshaal miidiyaa jiru hundaa inni nutti fayyadamuu qabu. Bilbilli keenya nutti fayyadamuu qabu. Nutillee irraa fayyadamuu qabna. Kanaafuu hordofaa karaalee nama isinitti hime kanaan kunoo qubee jechoota sarara qubee bakka bu'an sanniin kunoo gubbaa kanarra isinii kaa'ee jira. Bakka kanarraa yeroo hundaa laaltanii seentanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha. An Jeneraal Duubeedha. Fuula kana yookaan YouTube kiyya kana like share gochuu hin dagatinaa. Galatooma.